Bishaanora burkuu dhalakoo ubboon waraabanii dhalakoo ubboon waraabanii hingoodannaa tolee dhalakoo ergaanu nyaaranii dhalakoo ergaanu nyaaranii. Hiddiif sanyiin keessan bara baay'eedhaa sinirraa fagaate gargaarsa rabbiitiin gara keessanitti deebi'e baga gammaddan. Maqaan koo Guutaa Dajaneeti. Gaheen tiyaatira kana keessatti qabu barreessaa fi qajeelchaadha. Akkasumas taatodha jechuudha. Namoonni baay'een Onismoosiin akkaataan itti fudhatanii gara amantii tokkotti kuffisanii warri fudhatanii jiru. Onismoosii nama amantii qofaaf gumaacha osoo hin taane uummata Oromoo kana yeroo umurii sanitti biyyaa ba'ee uummata Oromoo kana iyyaafatee ani nama biyya Oromooti jedhee dhufuunsaa nuyi seenaa isaa akka lafa hin goonee fi seenaa isaa kana immoo akka kaasnee caalatti amma faarfamuu qabu waan hin faarfamneef nuyis ammoo gahee keenya akka baannuu fi garuma ogummaa tiyaatiraa kanaa waan hin kaaneef kana dura kaasuudhaan irratti walii gallee finne jechuudha. Maqaan koo Beetaleem Fayyisaatiin jedhama. Faaruuwwan as keessa jiran yeedaloo fi walaloo isaa qopheesseen jira. Akkasuma immoo taatummaadhaan hojjedha jechuudha. Seenaa kana hanga ta'e nan beeka. Garuu akkaataan nu itti barannee fi akkaataan itti beekaa ture namni kuni amantii pirootestaantii keessatti qofaa akka inni hojjeteetti ture kan himamaa ture kan faarfamaa ture garuu ani immoo hangan beekuu fi hangan hubadhetti karaa amantaa pirootestaantiitti qofa utuu hin taane kitaabolee garaagaraa barreessee uummata keenyaaf nuuf akka inni nu gumaacheedha. Akkasuma immoo macaafa qulqulluu guutummaan guutuutti gara afaan Oromootti jijjiiruun waan salphaa miti. Nuuf gahee guddaa nu taphate carraa guddaa nu baase jechuudha. Guutummaan guutuutti jaalladhee tan hojjedhe bu'aa guddaa naaf argamsise anaa fi macaafni qulqulluun gara afaan Oromootti jijjiiramuun isaa macaafa qulqulluu akkan beeku na taasiseera waan ta'eef guutummaan guutuutti sirriitti jaalladhee tan hojjedhe. Wanta immoo hojjechuun narraa eegamudha. Wanta ofii kootiif beeke kana wanta bare kana uummata biraan ga'uus nan qabaa jedhee waan an amaneef guutummaan guutuutti jaalladhee tan hojjedhe jechuudha. Nachiisaa malee rafuu nan boqadhaa gaaf tokko akka jooretti nafuu gabaa gamsaa olii loomisi bitaa jedhii garbummaa mataan badii haala dhiiratiif jedhii sadarbuu abdaarinii deebiteen daraarinii sadarbuu abdaarinii deebiteen daraarinii. እንግዲህ ሺህ ዓመት ይንገሱ። እንኳን በደህና ወደ ቤተ መንግስቴ ወደ እኔ ግዛት በሰላም መጣ። ወደ ጉዳይ መግባት ትችላለህ። ንጉሡ በደብዳቤ እንዳደረስኩ ይሄ ደግ ሰው አስተምሮት አለኝ እያለ ነው። ይሄ ሰው? አዎ ይሄ ሰው እኮ ይሄ ሰው? አዎ ይሄ ሰው። እንደው እናንተ ካህናት ያሰባችሁት ምን ይሆን? እኛማ ካህናት ያሰብነው እስቲ እነሱ ውጭ ቆዩልን፣ ፍቃዶት ከሆነ እኛ ሀሳብም ትሰማላችሁ። አስወጣቸው አስወጣቸው አስወጣቸው። ውጡ ውጡ። Maqaan kiyya Ashannafii Nuguseen jedhama. Gaheen kiyya taa'aadha jechuudha. Tiyaatira kana keessatti garee kana keessatti hojii raawwachiisaa koree keessattis haalota tokko tokko mijeessuu irratti nan hojjedha. Gareen kun maqaa Gurraacha Waloo jedhamu kana moggaafachuun isaa kan ka'e jalqaba Oromiyaa Aartii Instituutii keessatti garee tiyaatirikaal aartii barachaa turedha. Viijin baachirraa maqaa tiyaatira Gurraacha Waloo jedhamu mata dureen isaa tiyaatira Gurraacha Waloo jedhamu hojjetanii sababuma sanarraan garee Gurraacha Waloo jedhame maqichuma tiyaatirichi jaallatameef sababa sanaan maqaan isaanii kan mogga'uu danda'e. Piroodakshinii tiyaatiraa Gurraacha Walooti gaafa alatti baanu laayisensii Oromiyaa Aartii Instituutii baasee nu kenne. Dhaabbata Oromiyaa Aartii Instituutii keessatti immoo akka garee tiyaatiraa Oromiyaa Aartii Instituutiitti hojjennaa jechuudha. Hojiiwwan kana dura hojjenne waaree aartii Oromiyaa Aartii Instituutii wajjiniin hojjechaa turre akka garee tiyaatiraa Oromiyaa Aartii Instituutiitti dhiyoodhumatti kan hojjetame tiyaatira Ulfoo Nyamar taatummaadhaan kan hojjete garee tiyaatiraa Gurraacha Walooti jechuudha. As keessatti kaaraakteroota garaagaraa kaaraakterii sadiin taphadha. Baay'ee natti toleera, jaalladheera. Onismoos nasiif ka'a nama seenaa isaa namatti himuuf baay'ee nolfaata. Namni Onismoos nasiibiin hin beekne hin jiran jedhu.
Onismoos Nasiib bara sanatti akka mishinariitti san kaasu ani Onismoos Nasiib anaaf qabsaa'aa Oromoo tokko nama gameessa nama bara afaan Oromoo dubbachuun cubbuu akka cubbuutti ilaalamu sana keessatti afaan Oromootiin waan guddaa hojjete ani akka qabsaa'aa gameessa tokkotti kanan isa kaasu. Miseensi keenya namoota 50 qabna miseensa. Ijoollee qaxalee lafaa dhufeeyyii ogummaa taatummaa irratti barreessuu qajeelchummaa keessumaa ogummaa sinimaatikii irratti illee ijoollee dandeettii ciccimoo qabantu nu keessa jira garee kana keessatti. Bara garbummaa cimee haadha koo qe'ee godaananii haadha koo bara dabarfatu. Bara dhagaatumaa dhala koo nutti odeessanii dhala koo nutti odeessanii garaatu akka ta'e dhala koo deessuma seessanii dhala koo garbaaf singeessanii. Tiyaatira kana yeroo hojjennutti wanti nu mudate tokko taatee addaa mudannoo addaa jedhee wanti hin kaasu tiyaatira keenyarra koostiyoomii baay'ee meekaappiiwwan garaagaraa fayyadamaa turre yeroo koostiyoomii kana bituudhaaf deemnutti gabaa kana keessatti akka carraa ta'ee xilaa alaabaa dur alaabaa Itoophiyaa alaabaa Miyyee Mililik jedhamu qabu sana barbaadaa ture jaanxilaa jechuudha. Jaanxilaa sana yeroo argannetti nama silxee wayii biraa arganne akka carraa ta'ee jaanxilichi iddoo tokko qofa jira. Jaanxilaa sana jaanxilaa cabaadhaan hun jedhee namtichi. Jaanxilaa gaafan jedhu dibaabee akkasii galutti afaan Oromoo isaati. Cabaadhaan hun jedhe garuu cabaa miti jaanxilichi nutti gurguruun barbaanne afaan Oromoo gaafa dubbannu የተሰበረ ነው hun jedhe afaan Amaariffaatiin cabaadha jechuu barbaade. Ana booda gaafa itti deebinee nama biraatti ergisiisnee bichisiisne nama afaan Amaariffaa dubbatu. Ani mudannoo addaa godheen kaasa waan kana. Chaalenjii wanti na godhe yoo jiraate tiyaatira kana keessatti Giizii fi Amaariffa jira tiyaatira kana keessa perfeekti miti yaani afaanicha Giiziidhaan namoota adda addaa gaafachuudhaaf yaalii godheen ture amma abbootii amantaatitti waan kana poozitiif hubachuu dhabuu namoota baay'eetirraan kan ka'e otoo nutti hin himamin yeroo dheeraa turree afaanuma Oromoon bakka sana galchaa turre dhumarra arganne jechuudha. Chaalenjii kan na godhe tokko isaa lammata immoo akka gareetitti instituutiidhaan alatti wanti nu qabnu hin jiru gama diinagdeen chaalenjiin nurra gahaa ture amma garuu. Chaalenjiin garaagaraa hin jira. Anaan garuu kan natti ulfaate hunduma caalaa tiyaatira kana kan hojjennu as bulleeti kan nuti shaakallu kan qopheessinu. Egaa muraasni keenya maatii bira jiraannaa kaan keenya immoo barnootaaf as dhufnee barnoota baranna waan ta'eef as bullee hojjechuun keenya chaalenjii guddaadha jechuudha. Sababni isaa asii hojjechaa bullee ganama gaafa kaanu barnoota deemuun jira kan hojii garaagaraa seenan hin jiru waan ta'eef as bullee too gaafa hojjennu chaalenjii guddaadha jechuudha. Nuufi waa gochuu yoo dadhabame dhuftanii asitti daawwachuun keessan dhuftanii asitti tiyaatira kana qooddachuun keessan nuuf mooraalii guddaadha waan ta'eef argamtanii tiyaatira kanarraa akka qooddattan tiyaatira kana ji'a guyyaa fuuldura keenya jiru bitootessa 17 bara 2015 Adaamaa galma Oliyaad Sinimaatti kan eebbifamu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni jaallattoota aartii Oromoo taatan marti keessanuu akkasumas immoo namoonni ani nama biyya Oromooti jettan hundinuu tiyaatira kana irratti argamtanii akka hirmaattan isiniin jenna. Bitootessa 17 2015 ji'a torbaffaadha akka lakkoofsa Habashaatti Adaamaa galma Sinimaa Oliyaaditti eebbisiifama. Namoonni biyya Oromoo taatan biyyi keessan Oromiyaa ta'e dachiin keessan Oromiyaa ta'e hundumti keessanuu afaan hin qofan tootaane asirratti argamtanii waan Onismoos Nasiib kana seenaa isaa kana gara aartiitti finneen ullee ogummaa qabnurraa waan kana hojjenneerra dhuftanii akka hirmaattan akka irratti argamtanii jechuun hin barbaada. Bitootessa 17 bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatitti kan dhiyaatu Naqamteetti immoo lafa torbee 2-3 caalle keessatti immoo magaalaa Naqamteetti kan dhiyaatu ta'a. Achumarraan Amboo galma Looreet Tsaggaayee Gabramadiinittis kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Tartiibumaan namoonni akka nurraa nafni jedhuun yoo jiraate namni biyya Oromoo ta'e kamiyyuu akka nurraa nafni jechuun barbaada. Sababni isaatu nurraa osoo hin taane akka ofirraa nafni kun seenaa nama biyya Oromooti waan ta'eef egaa biyyaaf biyya ofii wajjin kufanii kan waan ta'eef namni biyya Oromoo kamiyyuu akka nurraa nafni akka ofirraa nafni dhaamsa jedhuun qaba. Gamanumaan gama sooshaal miidiyaatiin anis nama biyya Oromooti chaalenjiin jedhu
gama promoshiniitiin deemaa jira. Namoonni illee anis nama biyya Oromooti chaalenjii jedhu kanatti akka dabalamtanii promooshinii hojjetan dhaamsaa kanumaan. Bitootessa 17 beellamni keenya Adaamaa sinimaatti haa ta'u. Mishingaa fakkeessanii shambalee